dhirsa dhabee jechuudha. Jaartii kee hiiki na fuudhii ana bareedduudha. Nama osoo Takkittii Asandaaboo tararraa qabatee iyyitu san ilmoo kun irraa qabaadhe yoo isii gadhiise ilmaan isii haati fokkattu jedhee hin gatu. Nama jedhee aslii sana jechuudha. Inkwaan ani qaama kiyya banee isaa kennuu miti warabbal kaabaa maqaa rabbichaa ani ittiin haasa'u ishee. Qoyaan ka jedhu umrii kana maaltu miila ol qabachuu isii yaadachiise dhugaa dubbii fidaa dubbii fidaayyuu dullatti waggaa 150 tuni akkamitti umrii kana miila ol qabachuu yaadattee jedhama tizitaano bahilmino takkaa takkittii waxaatiin namni waggaa 30 namni waggaa 28 namni akkanaa kun takkaa lafeen isaas keessaan hin bahu jechuudha. Andi yeroo tokko baran dulloonni kunnan dhibani ufii ol yaadu jechuun bar isa kana manaama biddeena manaama jechuun isa kana isii akka Takkittii Asandaaboo san takkaa takkittii waxaatiin namni waggaa 30 namni waggaa 28 namni akkanaa kun takkaa lafeen isaas keessaan hin bahu jechuudha. Anaa ol hin qabin isee baga asliin dhoggatteeyyu dullatti waggaa 150 tun rabbuma keessan sodaadha. Osoo dhalaan maal lafa kanarraa dhabamte nama akka aslii ka dhalaan kumaatama beeku kanaa miti. Nama dhalaan kumaatamni aslii kiyya bareedaa kenna jettuun kanaa miti. Dhiirummaan dhalaa takka hin beekne amma namitti tana rabbi jedhaa miila ol hin qabaa. Isiinummaa ol qabachuu hin dandeetti jedhaa bara akkamitti aslii miila ol hin qabu ol qabachuu hin dandeetti garuu. Ana bar. Nama waggaa 80tu lafeen as keessaan baha malee. Bar biyya kennatti. Biyyatti dulloonni akkanaa kun masjiida dhaqanii salaatuun yaaddoodha bar. Amma turruuza nyaattee asiira kana dagatte malee isuma dhugaa rabbi sirriitti mara. Takka Takkittii Asandaaboo tun osoo biyya jiraatte wallahi salaatuun yaaddoo salaatuun maaliif dulloomtee caccabdee jirti. Bilis rabbii jedhii akkoo ta'e ufitti uf kabajisi arrabsuu hin barbaannu. Du'aayii nu godhi nun abaariini nu eebbisi. Ofii nurraan kaafatanii dhalaati xiqqoo nuu kadhu piliis bannaati asliin maal qoraa miila osii qabaa miti. Indee ara sheemnoo rabbummaan uumaan naan jedhaan akkooti yoo miila ol qabu rabbummaan na uume maan naan jedhaan dubartiirraa dhaladhee bar maati. Indee. Muxxee haadha keetiitti qubana qurbaana eeggadhu gaafa nasii galee na eeggadhu ishee maan haadha gidiraawu. Takkittii Asandaabootiif bilillee yoo wal bira qaban mareetinnaa samaayino isuma dhugaatii bar. Namittiin akka waan azaaba keessatti ibiddi coraa isii gubee baatee mallaan wal jala darbee umrii kanaan dhuftee ani aslii miila ol hin qabadhu jettu. Yaa miskiin wallaahi sitti himu isuma dhugaa ani shamarri umrii 18 bareedduun tun aslii kiyya jaaladhee sirraa gaggabee naan jetti. Wallaahi an osoo karaa deemu osoo ina doktor aslii dhufan jettee bajaajiin hudduu kanan dha'ee kufee jira beerri. Garuu mootu Takkittii Asandaaboo na jibbus na jaalachus mirgan qabdu. Beedhama Takkittii Asandaaboo na jibbus na jaalachus mirgan qabdu. Maaliif yoo jettan tokko isiin hiriyyaa akkootiyaati. Sheemno. Jooneen nuunna agbu. Beetno karaan hin jiru bar. Maafi xariiq yaa ajuuz. Haadha gidiraawu. Wala abduseerraan kaatee jechuudha. Wala gurbattii kanaan kaatee jechuudha. Isi abduseen maqaa kan koo eddee deemtetti maqaa kan koo abduseen jedhin. Inni maqaa kan koo qooda deemtee abdusee jetti haasaa ooltu otuu kitaaba tokko barreeffattee qaata kitaabni sun gadi bahe. Yookiin riisii maqaa koo abdusee jedhuun kitaabuma tokko barreessi. Duqeet. Nadhooleen achi keessa jiran ullee sodaattuu bichaa jechuudha. Udduma sii banteetti kennuudha abbaa argiteetti udduma bantee baxema sii bantee abbaa argiteetti kennuudha jechuudha. Tish naa dhaabuu asla. Minaa xaffoo inni aዝናናዋችሁ አጫወትኳችሁ ፎንቃ ደግሞ በስድብ አይደለም አብዱሴ ባሳ ይመጣ namni narraa qabamta yoo jiraattan ani suma gilxiinis nittim haawxuuna abdusee waddilku bakka abbadku bakka of qabuun dhabe jaalala dhugaa sirraa na qabe as carrisen jedhe. Kana ammoo maal boyoon dhaabadhee hafe maal